Kuno boro inde. Manni maal ta'e yarana. Tulqadri radisi sheeka maal ta'e doctor? Laylatul Qadri naaniyyatame katabu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Boyin Mama. Accounti Dasi, che thank you, fanno Dasi. Mama tutti diye capo, boyin fate wan le come dandeenu c'è sibira già. jirra. Kuma Haga dandeenu sibira jirra. damija Accounti keessan soata fuuta jedhii himadhu hin boyin. Sagale orkati kamame. okay kuma takka Kuma takka damija qabadha hundi keessan. Kuma takka damija 26 78 78 45 45 18 18 Mamma Bayaan. Irra deebi. deebi'a. takka Kuma takka damija 26 78 78 45 45 18 18 Mamma Bayaan. Warri arra ergitanii hundi keessan amma risiitiin haa ergaa inboxii dhaqee ilaala. Hundi keessan walitti dammaree risiitii keessanitti dammaree ka'ee waan hafe ergaa fi yoo inni boru ibtaan keessa haajaa biraatiif irra sadan ilaallatu. Waan arra ani wallahi passport manu nabana wallahi baro khoriyo nanje jittan inkora wallahi ya asli wallahi ani niyya la rabbin kuni namni rabbi raddi irkate waan dabi waan qabu niyya baditi ya tafi niyya da doctor asli please inda idan social media hanna raddi nana ma waan gari barsiisa ture waa heddulle hayye jecha ture bakka xiqqeenya kana rakkan qabu kan ni jenni jedde Qeerro. Barbaadaniin asitti umraa isa geessu waan isa barbaachise haa godhu mallaqallee amma barbaadasiin dabarsaa nin gargaaraan illee asitti suudii keessatti waan inni barbaade jira waan ta'eef. Achitti simannaa. Waan inni barbaade bakiinaan bakka inni barbaade isa geessu. Simannallee ka dirree xiyyaara dhayxanii fuutan si sheekka maali maali dayyoo sheekka guddaa kana buuleessa kana simanne. Alaa Allahu akbar nama simatullee si arge dhageeffadhu akkaawuntii 1,000 Faatuma qabadhu 1,000 26 78 45 18 warri akkaawuntii isaa kanarratti ergitan hundi keessan ila mee akkana godha hundi keessan silkii ol baasaan afaan isinitti hima karaa gabaabaa godha silkii warri moobaayil baankii qabdan hundi keessan warri biyya keessa jirtan biyya alaa moobaayil baankii qabdan ol baasa homaa maarkarraa qabdan taganaati miti ol baasa akkaawuntii qabadha waan harki keessi niyyate homa niyyate 500 haa ta'u 1,000 haa ta'u 2,000 haa ta'u 5,000 10,000 haa ta'u irratti gattuqi risiitii naa erga jazakumullahu khairan rabbiin waan jaalatu sin dhabsiisini waan hawwitu sin dhabsiisini bakka yaadde gahe shayni kun harama rabbii ijaan arguu hawwe achitti dhaqee toobatu hawwiin kee galma haa ga'u qabadhu sitti hima qabadhu nama 600 jirtanii 1,000 yoo galchitan 1,000 meeqata 1,000 namni 6,000 yoo galchi Muhammad hin boyin ta'in takkaati. mamileen beetro miqqaxxaro dhageeffadha kuma yoo galchitanii 600 biraayyuu hafee manaayyuu ijaaraa jechuu garayyoo galchanii jechuudha dhageeffadha. Kabbaar Zeena. Namni miidiyaa kanarratti beekta wayii Arsicha jedhama yookaan Abdii jedhama. Daqiiqaa muraasa booda birrii 50,000 nan galchaa fi du'aa godhaa jira. Allahu akbar. Finne yuukaa ofirraa. Abdii kiyya rabbi si haa milkeessu mangistii kiyya thank you so much. Tokko eenyuun karee fi 5,000 erge. Mee guys comment irratti akkaawuntii barreessu. Bakka. Bareeda bakka hin gayaayu. Hundaafuu warri ka'een irraa qoodamna jettan qabadha akkaawuntii isa 50,000 eegana mana gargaaru argadheen gaafanii achi dhiisa bakka karaas ga'e. Anuu duraa akkasuma barbaade. Amma warri ka'een tana keessaa qoodamna jettan 1,000 26 78 Qoy takkaan hin barreessa anuu hin barreessa bakka ishee. Qoy fachu 1,000 26
digdamii ja'a 78 78 45 45 18 18 jaha خلاص وانا انقطع انا تقول راكون قو kinoo guys هاي screen shot anuu as marra barreeffadhe screen shot ثانك يو سو ماتش غلطوا عندك كذا وري ما بيان راقوده فرتان بقى شيخ ابو في دي باسبورتي بافدوغات قال ما يبو أبشرة أبشرة Asokkaa illee ni jira Maammal Bayaan yoo Doktor yoo Adaamaa Asokkaa jiraate baafatu. ani nama Asokkaa malee nama dhaqabu Ramadaana intini keessa keessa yoo dalagu umraa ni godhuu beekaa barbaade. nama Yaa kun hin dafu. paaspoortii intini sii kennu Asokkaa nama achi keessa dalagu fira kiyya Omaa yoo dalagaa Adaamaa firan barbaachisa Asokkaa hin dhiise. Waan sobare. Asokkaa Itti badhasi ofuma akka baasu sanitti miirite. Dhiise rakkoon. أبشرة Asli sitta himu Muhammad Bayaan Dhaggeeffadhu Maamma Bayaan. أيه Ati amma paaspoortii gosa lamatti baafatan. أيه Inni tokko 5,000. Ka 5,000 suni baatii 3 haga 6 jalaa tura. Inni tokko 25,000. Onlaayinii galmooftu. Onlaayinii galmooftee guyyaa boru yoo gaafa isaan kotinya dhayxee ishaaraa kennite guyyaa ishaaraa kenniterraa gaaf sadaffaa fudhatta. Inni 25,000. Digalee miti. Ati amma Ramadaana keessa achitti soomuuf. Umraa guyyaa kudha akkasii kennan. Ou kurnan awwala, ou kurnan jiddu keessa, ou kurnan akiraa achitti soomuuf. Ramadaana achitti soomuuf as Asokkaa baafachuu qabdu. Digalee. أبشرة أبشرة Ani waan hunda sii fixa. In deemta Ramadaana kurnan sadiin keessaa kurnan tokko achitti soomtee umraa kee xumurattee guyyaa kudha tokko qabda. Gaafa guyyaa kudha lammaffaa haadha manaa teetitti deebita. Tolee? أبشرة Bakka. ulfaadhaa jalatooma warra jala jijjiirtanis hawaasni kiyya tokko hawaasa kanallee dhiifamas gaafatuun qaba. Karaa tokkonis ani jechuun ilma namaatii warroota hedduu akka qalbiinatti caban fa'aadha jijjiira. Hundi caalaan obboleessa keessan akka rabbiin bakka san na dhaabe rabbi qulqullumina asitti na deebise qofan isinirraa barbaada gama namaan dhiifama. Bakka gaarii iddoo ani iddoo quraanaatti nu hammala iddoo hadiisa barsiisu nu hammala ijoollee hedduun barsiisee beeka nama dhibba lama wayi. Abshir, 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 abshir mangi. Abshir. Ulfaadhaa kiyyala tooma hundi keessaniitu. Tanamaa homaa miti ati rabbu makee oifi deebi'u wanno maa tanamaa toobadhu eega toobatte waan kanamaa nama homaa rakkoon qabu jiini lejii ramadaanatti namni oorruu itti walitti dhiibdan hin jiru. Karabbii wal dhabantu caalaa hundaafuu obboleewwan kiyya nama kuma jaalatu jirtanii ilmi namaa mokkoramaadhaa hin dogoggoraa kullu bani aadama khaxaa'uun jedhanii nama hedduu qaraasisee rakkinnu manna dogoggorsee dhiifama naa godhaa isin jedhe jiin illee ji'a ramadaanatti as deemaa jira. Hundi keessanuu dhiisa fi duraa illee mamma bayaane nama illee arrabsine akhlaaquma haala tokko tokko bakka wannoo jedhe malee inni Mboyin banaatan Muhammad. Mboyin maamee kiyya kalaas mboyin. Wallah mboyin banaatan. Mboyin darbii keellee numatu Ilmoo namaa ta'ee namni balleessine hin rakkoon jiru. qabu. Wallaalaan beekaan hin Bakka balleessa. mboyin namni waliin jira. Ishi Ulfaadhaa tooma hin baha. Uummanni si waliin jira shi. Akka yoo rabbii wanta hayyeedha jedhee inshaallah ilma illee ilma gaarii ilma kiyyallee kan amala jira. Isheen haala jeeluu sana keessatti biyya jira. Nasimaanan akka fiizaa kanallee baafadhee rabbii yeroo dhiyoo keessatti rabbii takki leeylatul qadrii kurnan booda taa'e lakki jedhee murtee rabbi keessaa
ammoo akka niyyaadhaatti leelatul qadrii sanii niyyadde rabbichi na haadha buundaafu ulfaadha geelatooma warri kanan achi dhaqu na hawwii naa taatanii Kunan akiraa deemuu fi geelatooma ulfaadha doktora fi Abshir homaa yaadin Ustaaz Muhammad agaruu kurnyaan akiraa songeenne fiizaa sobaa fate yoo taawwalaa deemta yoo daakite yoo namni gargaaree wal gargaaree uummanni gargaaree wal bira dhaabanne waan muraasa ayyee bakka altaa ulfaadha biroon deema inshaallah booyin abshir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam professor Jirtu doktora. fayyaa Uummanni guutuun nagaa jennee jirra akkam. habiibi Jirra alhamdulillah. Abboo baguma sheeticha kana wallahi haati bari yeroo tokko tokko osoo gurraattiin kun agartee waan garaa ta'e garaan osoo gurraacha ati garaan kee adii nama maal goota ati tofuun koomantiin kee kaawwalaatuyyuu hin dubbata wallahi sheetichi kun miskiina nama hin qabu beektaa namni yeroo rakkatu waa baay'ee ta'a. akkasi bara dhuga Oromoo waan jedhe beektaa rakkoon harree duuba nama dhaabdedhe duraanuma himaa kee. Sheetichi kun waan takka waan inni balleesse qabu duraa illee mucayyoo jaalatee mucayyoo jaalannaa mucattiin hin diddee jaartiin kun anaa waan gootu agarte anumaa nama mataa malaaxaa kanaa miidiyaa kana na fidde yoo nama oo jaalatan nama salphifti. Gaafsanillee jaartimaaf boo'e malee waa naa godha addunyaa naa kennaa as na fidaa achi na fidaa hin jenne jaalalti immoo kennaa rabbiiti kennaa namaati miti. dhuga Ammallee miila kanallee meebii rakkoo isaa mana keessaa namni hin beeku. Eeguma jaartii fuudhee kaallee jaartii fi tan akka gaarii yoon bashannansiisee waa yaada muratisee hunguutiin xiqqoo hamilee namaa kun beektaa nama tuqama. Warra jaartii hin qabne immoo waa'ee jaartii kana hin beeku. Soo kanumarraa kakka'eetumaan sila karuma adda addaatiin tattaaffadhee sima jabeeffadha jechaa fi almuhii mataa gabaabamatti sheeticha rabbi bira dhaabbatee ammallee rabbi bira haa dhaabatu simmoo rabbi si bira haa dhaabatu. amiin Wallahi ammallee rabbi mataa si haa qabu. Ani girgirrii kanallee hin fedhu garuu girgirrii kana xiqqoo sammuuni kana babbaradhe viidiyoon kaleessaa naa ta'uu dhabnaan dubbadhe malee haati na jajattu yookaan namni biroo na jajattu osoo hin taane sirrii miti. Ati immoo sanumaayyuu namni tokko tokko maaltu na galche abbaa dubbate dhiisaa hin dhiifne ammallee gurbaa nama waan dubbate galmaan ga'u rabbi si haa taasisu. amiin Waan ati yaadde olitti rabbi si haa godhu. professor galatoon amiin Riskiin agartee rabbi biraa dhuftee ammallee riskiin garuma roobde sitti haa roobdu. amiin Lafa jalaa baatee waaqaa dhuftee gara roobdallee roobsitti haa roobdu. amiin Hoomati guddattee hoomati mul'atteen haa wallaalan. No akkana jenne taan immoo agartee du'aayin tahaadha abbaati ati haadhatee rabbiin umrii si haa dheeressu isaa warra jaannata haa godhu wayita keetitti waan silaa godhamuu fi qabdu goote fi hiree rabbiitti biraa fudhatee gadaamessi isaanii du'aayi si haa godhu gurbaa. amiin Gadaamessi haala keetii du'aayi si haa godhu. Keessaa dubbatu. galatooma thank you so much bakka mawduunni takawaa jedha asli kiyya wallahi laazim hedduu tokko galatoomi just yaaduma kennitee namni waan qabullee xiqqaattullee guddattullee namni nama yaadatuuni speeshaalii mootuu nama kufe namni hin balleessa namni balleessus sirreessus rabbiini gafuuru rahimi ilmoo namaa ta'e abdii kiyya kallee wallaalalleen hin balleessa it is fine it rakkoon qabu haga dandeenyuun haga dandeettanii gargaarreeni waan qabdaniin jechuu kuma takkallee maaliif dirhama 100 takkallee hin tahin waan qabdaniin gargaara anillee haga qabu hin gargaarani haga niyyadheeni du'aatillee galatoomi asli yaada kana kennitee uummanni illee waan danda'u akka gargaaru kataasiste jechuu sababa taateefi rabbiin rakkoo ati yoo rabbiin rakkootitti mulee rabbiin rakkoo keessaa si haa baasu rabbiin sababa siif haa ta'u mangistii kiyya hedduu tokko galatoon hedduu takka si jaaladha hedduu tokko si kabaja mangistii kiyya. thank you so much ulfaadhu faati galatoon ulfaadha namni biraa warri yaada qabu hin jira hin jiru kunniin gurguddaa እና እንደዛ ነው ሸይኒ kun dhugaadha deemuu qaba wallahi maaliif
namni hundi quba itti akeekaa rakkinni waan nama goona qabu beeytanii rakkoo kana obsaniitu keessa baane namni garaa na nyaata amma bayaan takka hamtu jedhanii beekon gaafa inni jaalala keessa jirullee